أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله برنوني كينيا شروط صلاة الرجل. كناف شروط صلاة في أما برنوني كنتي الرجل أركان صلاة تيجي. Kanaafuu shiroota sagal fedheerru arkaana kan itti aanu. Sharti jechuun akkuma beekamu waan yoo inni dhabame salaan sun hin jirre dhabamu jechuudha. Arkaan immoo waan yoo inni dhabame bakka inni dhabame sanarraa itti deebi'u akkas jechuudha. Garaagarummaan shirootaatii fi arkaanaa isa kanaa jechuudha. وأركان الصلاة أركان صلاة 14 كل آخر أركان صلاة 14 كل آخر ركن صلاة برت إمام أحمد برت مذهب إمام أحمد برت مذهب أركان الرا كما جن فكينيا شعبي برتي ولا سدي إركانس برس كنا قالي وكنا أول تأوت ولا الله أعلم. القيام مع القدرة دندتي وجنابته والتكبيرة الإحرام تكبير تاهدنا وقراءة الفاتحة فاتحة قرأونا أيه ملوفي سدي والركوع جلب قبته والرفع منه جلبرا والجتشوجن جلبرا والجتشو والركوع ركوع جلب قبته جلب قبته وجنو مال تأودا قبا كت أسريتين نمني ضد سادا ضد جتشون درك أمتها جتشو كت أسريتين ضد سا ضد جتشو قبا أقول ضد قبته واي هنا هذا التجرا ضد ويتا قبته akkaataa baay'eetu jira. Amma namni dugda qabatuun qad jedhee sirratuu qaba. Maaliif? Salaata waan ta'eef. Amma namni dugda yeroo qabatu maaltu jira yoo argitan taatan ni argamaa miti. Dugda qabatoo oguu jennu dugdi namni garii akkanatti jedhee dhaabata. Ni argitanii miti akkana jedhee dhaabata. Hin ta'u sunis. Inni garii yoo akkana jedhee mataa isaa qabee dhaabata. Mataa akkana gadi qabee dhaabata. Hin ta'u. Jilba wayita qabannu harki keenya ni gartan. Harki akkuma jiru harka quba keenya addaa ba'e. Qubni addaa ba'ee jilbarra kaa'ata. Haala kanaan jilbarra kaa'ata. Quba haala addaa banteen jilbarra yeroo kaa'atu dugdi keenya ta'uu qaba diriiruu qaba jechuudha. Qad jedhee diriiruu qaba. Osoo fakkeenyaaf Abdallaan nama sodakkam jedha jilba qabatuun osoo waan namni tokko yeroo dugda qabatu dugda isaa irratti bishaan kan namu ta'e bishaan dugda sana irra taa'utti maal ta'uudha qabaa haala sana ta'uudha qabaa jedhan yeroo jilba qabatan. Yeroo jilba qabatu shanachi kee maal ta'uudha qabaa jilba kee irratti akkana faca'uudha qaba malee walitti qabuu qabdu. Jilba irratti akkana faca'uu qaba. Jilbas gadi hin dabarsitu, olis hin dabarsitu. Isa kanarratti jilba kee addaa harka addaa facaaftee kubbaa addaa facaaftee jilbarra kaa'atta. Yeroo kaa'attu akkuma dugdi keetii fakkeenyaaf teessoon keetiif mataan kee akkana wal arguu qaba jechuudha. Qad jedhee wal arguu qaba. Dugdi rukuu inni haasanaa jechuudha. Rukuu yeroo jilba qabannu Allahu akbar jennee jilba qabannu dura yeroo Allahu akbar jennu Allahu akbar amma namni garii Allahu akbar jedhee kee gadi qabata. Laa miti Allahu akbar jettee eega jilba qabattee ammas eegalattee jilba qabatee ka'ee Allahu akbar jennu miti. Hamma jilba asii gadi jettu sana yeroo lamaanitti Allahu akbar jetta.
Allahu akbar hin jedhamu. Maaliif wanni akkas dheeressu tokko hin jiru jechuudha. Akkas dheeressuun qaba. Allahu akbar hanga asii gadi deebitutti amma tattee jilba kee Allahu akbar osoo ni subhanallah jettee jilba qabattee kaatee dafee waliin jettu jechuudha. Hanga kamitti hamma ziq jettee dhaabbatutti jechuudha haala sana. Warraf'u minhu ammas jilba sanarraa ol godhatudha. Jilba sanarraa ol godhatu. Yeroo ol godhatte hoo maal ta'uudha qaba? Duddi kee yeroo ol godhattu sana qad jettee ol godhatte. Yeroo ol godhattu harka kee gadi ma gadhiifta. Harka kee gadi gadhiifta malee qomarraa hin kaa'attu jechuudha. Qomarraa harka kee hin kaa'attu. Gaduma gadhiiftaa jechuudha. آية والسجود سجود على الأعضاء السبعة هم تربرتي سجود هم تربرتي سجود أما يرو والرفع من تدبن جلب قبط الرأول جتشو ركوع الرأول جتشو ركوع الرأيرو الجن سنة الجتة ما كهذه كهذه والجتة هذه والجتة ديرتة هذه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إيه جتة بودا سجود أبوت والسجود على الأعضاء السبعة هم تربرت سجود هم تربى مالي في مال أدى كي توكو شنتش كي لمان سدي جلب كي لمان أفشان ميكو بكي قدا لمن جها تربى جتو والاعتدال منه إسرى القدة والجلسة أما استاء بين السجدين يدو سجود لماني تاء وان كيستك رأمو اتدينا إفسسها شرحين ساوان وفي فما متني قفا مانتهي والطمانينة أكسما طمانينة أوفو أركانهم دكيستو طمانينة دان أوفو جنان كتاب الله في كمال قبلتيس برحمة الله هم طمانينة جتون أركانهم دكيستو سوتا جتو جتو والطمانينة جتون سوتا جتو في جميع الأركان أركان هند كيستو بشان أكنا ما بشان لكودو الله أكبر الله أكبر الله أكبر إنجد إنجد يقول وترتيب ترتيبا أوفو ترتيبا أوفو والتشهد الأخير التحيات إسابودات والجلوس له تيسافتا التحيات سبودا قرأوا والجلوس له قراتي ساتفتاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي رتي رحمة بوسود أجد نبي ربي رتي رحمة بوسود والتسليمتان سلامتا لماني الركن الأول أما قامتني سافي النير الركن الأول ركن الندرة القيام مع القدرة دندتي وجن أبتو أنا إذا وان دندتي وجن أكد أبتو هند سايبسين والدليل قوله تعالى رجان كان الرد جت ربي ألتأت أبتو الرد وقوموا أبدا لله ربي قانتين جلسوا يوكا أسو حالة هاتنين ربي أبدا أجتو الركن الثاني الركن لما فا أركان صلاة تكبيرة الإحرام تكبيرة هدأنات تكبيرتان هدأنا مالي أركان جتشو والدليل أركان تكبيرة هدأنا رتي الحديث حديثة تحريمها واني حرام صلاة كيستي نياجو دقو هذا مال واني حرام قو التكبير الله أكبر جنان الله أكبر جنان واني تكو هنجر لمو haasa'uun nyaachuun dhuguun akkam jirtan fayyaadha eessaa dhufte achi dhufte hin barbaachisu jechuudha. Laakiin sahaabonni achi duratti maal jedhan osoonii fi cal'isa aayanni waquumuu lillaahi qaanitiin cal'isoo haala taataniin rabbiif dhaabbadha adii aayataan majjinni sun osoo bu'in jedhan achi duratti namni hundinuu masjiida dhufe jedhan. So aayanni hin bu'in sahaabonni namni hundinuu dhufa jiran. Namni hundinuu yeroo dhufe fayyaadha. الله أكبر جده هدتي ما إيه الله أكبر جده هدتي كم جرت كم وقت فيانا جرتا نجوما إسرفت ما هو جينا كم كنا هندا ولا فتن جتو تقول هلا تنجرن يبر هلا تنجرن إيه ما نفهم درا كرام جرو أكم درما أكم محمد أكم أنا جرن جتو لكن إيه جاي النبو إيه هو نيت أركم نيجرن
كسي وتحليلها والنم صلاة كيست وان صلاة كيست سلا حرام قدامي والني حلال قدو التسليم سلام تعلمان بنان ما تجري والني برانجو فانتشروا في الأرض يعني دي مدتي كيس جيتشو سلام تا إيجا مان إيجا باتي هو ما تجري هاسا ونياچون نغو والني براتو كونجرو سلام تعلمان جنان جيتشو أيه وبعدها إيجا أسر راهيجا هما وبعدها إيجا الله أكبر هدناتي الاستفتاح دعائي صلاة اتين بنتن دعائي صلاة اتين بنتن سنمو أركانا كيسامتي سنة جدا سنة جدا ذكري استفتاحا كنا قرؤون جالة مادا جالة مادا جالة مادا ملي درقا مسمتي درقا مسمتي وهو سنة جدا كنو إني نوبا كتابا إني مو سنة إني سنة قوله جدّ إنينس سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك كذلك سبحانك يا ربي كل ليس أنس كل ليس اللهم يا ربي سبحانك سن كل ليس اللهم يا ربي وبحمدك فاروكيتي وجن سفار سورة وجن سكول كل ليس وتبارك قدته اسمك مكان كي قدته وتعالى قلتئه جدك قدني كيس قلتئه ولا إله حق أن جبرمان هنجرو غيرك سمله حق أن جبرمان هنجرو قدني كي قلتئه حق أن جبرمان سمله هنجرو صلاة كيس كنا قرأتما الرسوفيوتا مكياتا نساء حق أن جبرمان سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك جدي صلاة Ega kara ebodo Matias iya namu do iya kana sen ega kara ebodo nake mura kamu ka cesti ya ida biyo na ramadu ya rasulullah kana kabi kamana kabi imbe tanga jeju kiti o warren nashida da bana kana mazuma nashida kan nabi ma farsu gakka me nabi farsu rahman gola yusubi tim ta chumale sin sobin wa dini ti fi min najina islama nashida islama panorom ma nashida mal ke sargatame nabi farsa awla ul bahitu min media rat mal ke sargat رسول كنتا رسول كنتا رسول فارس يا رسول سنجال لدا يوم ستيرك أبجد لكن متى سامو جل كرار سوار كتني والله كسيبر متى سامو جل كرار يا رسول جال اللي كي كن سجال لدا يوم سيرجع يوم تين ستيرك أبجد لكن متى سامو جل كرار هو فنن وفتو هو جنسي وفتو وفوق أما ساقوتهم وأنا كسي كيف أما في مال تجد دبرتي في الرفاي وجين نشيد بس سبحان الله هذا حرام كوني مك رسولا تكيسول أما جال الرسولات قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون جدي ومن منافق توتا وصودي من رسولا أكسي جنان سربي رسولتك إشنا قوتني uzrii hin amantina ba maaliif akkas gootan jennaan bar karuma ittiin fixuu fi maal ittiin fixuu jarri kunoo wanni maqaa rasuula rabbii gocha ittiin nama gammachiisu ittiin yuutuuba guddifachuu ishnaa moo ishnaa miti ishnaa rasuulatti godhama jechuu kanaafuu namni ishnaa maqaa rasuula rabbiitti godhe hoo maal taharee laa ta'taziru qad kafartum uzriin himatinaa kafartanii jedha rabbiin suuraa tawbaa keessatti akkasi ishnaa rasuulatti maqaa rasuulatti keessuun kufrummaatti nama geessa jechuu laakin nashiidaa منظومة في نشيدة كرارة تين قدام وخنرة موسيقى إرّا بريدة ورّا دفي في نشيدة والكيس قدو جرو خنرة والله بالله موسيقى هجالهن ديسات إرّا بريدة ربي مرت رجالتهم وسوكان جالتهم متأيجج إذا كان ترى ما جنّا حرام موسيقى ماسيار لكن مو إني كنوا بدعة على الدين كيس بدعة في دم جو ديني جدا رسول الله تتابعه سبحان الله ربي نهاك جل وأنا كسيتي جو نافني سني كاسه ومعنى معنان سبحانك اللهم ججودا هي كانسا هي أنزهك سنكل كلسا التنزيه اللائق كلنا ما لا تهي بجلالك بدنا كيتين يا الله يا رب وبحمدك akkasuma وبحمدك كان جتون أي ثناء عليك
sirratti faaruu dhangalaasa jechuudha. Sirratti faaruu deddeebisa yookaan sirratti faaruu lammeessa jechuudha. وتبارك اسمك هي كان إسا أي البركة بركان تنال أرجمتي بذكرك مكاك دهودان مكا ربي دهودان بركان أرجمتي بسم الله الرحمن الرحيم ونهن دينو يرو نياتو يرو كاتو يرو فتو يرو كاياتو يرو باستو يرو غلتو يرو باتو يرو واكنيتو يرو وافدتو هندا ساتو بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله كيست برتوني مالتا ورقبان مانا كيست odaa fuudhan hin miiccanin safaran hin mugoo nyaata hunda isaa keessatti bismillah bismillah maaliif barakaadha jedhu namni tokko maal jedha gowwaadha gowwummaarrallee hin beekne waan ta'eef yoo waa tokko heddummaa ta'e fixuu barbaachise lakki bismillaadhaan hin eegalle yoo bismillaadhaan eegalle barakaa keessa kaa'ama bismillah hin eegallu jedha Allah sanii miti yoo bismillaan eegallu ta'e gargaarsa sii ta'ee dafee sii fixa jedhu bismillah eegale waan akkasiiti jedhu maaliif zikriin rabbiidha rabbi zakkaruun bismillah maqaa rabbii zikrii zakkaruun maali gargaarsa sii ta'a jechuudha gaafa kan Faaxumaan hintalli nabiyyi rabbi yaa nabiyyi mee alayhi salaatu wassalaam gabranuu kenni waan oftiin of faddamnu jennaan waan kaadima caalu isinii godhu jennaan zikrii zakkaraa akkas zikriin hedduudha jennaan bakka kaadimaa isinii godha jedhan kanaaf akkas wata'aalaa jadduka hiikaan isaa ay irtafa'a qadruka ol ta'e jechuudha sadarkaan kee ol fuudhame eessa jira rabbiin arrahmaan wal arshi istawa wa'adhuma sha'nuka haalli keellee guddate jechuudha haalli rabbiidha guddaa asmaa'iin isaa guddaa maqaan isaa guddaa wanni isatti qixxaatu tokko hin jiru walaa ilaaha ghayruk ay laa macbuuda gabbarmaan hin jiru fil ardi dachii keessa walaa fi samaa samii keessallee bihaqqin dhugumaan siwaaka si malee yaa Allah yaa rabbi si malee haqa gabbaramaan samii fi dachii keessa hin jiru jedhan kanaafuu ذكري كان جد أمدوس ذكرين استفتاحا إذا كان ذكرين كوني سنة أجدني وأنا كسيتي نجتنا كان فراوانا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.